dhugi bareedduu ko. Tole. Akka tuffatamummaa qabaattus taasisa. Akka ati uffattamantu maal ammas ergama biraatu jira moo? Akkuma sitti muudhaaf yaale kun akka saduraa miti. Xiqqoo ishee ni ulfaata. Kun jalqaba kooti. Kun jiibii meeqa maal jedhanii warra wal gaafatan keessaa waajjira basaastutti waan hanqacaramaa jiru fakkeessiteen. KGB jechuu keeti? KGB? GB maali jetta? Kapaasitii kompiitaraa fakkeessitee barre. Inni moo maalidha? Maaltu? Kapaasitii kompiitaraa kan jettee sun. Inni beekumsa waliin wal qabata. Sitti haafu bareedduu kun. Kun beekumsa guddaa waan ta'eef sitti muudhaan siif hin galu. Tole maalidhaan natti barbaaddu? Eeyyeen siif waan akkasiitu siif gala. Amma sirriitti na dhaga'i. Jalqaba irratti bilbila lamaan isaanii fuuta. Giftii kan eenyuuf kan eenyu? Kan jiraatiif kan ree. Akkamitti maal inni jedhu nan ilaallatu naan. Akka barbaadde godhiitii bilbila lamaan isaanii fuudhi. Tole. Sana booda teelegiraamii hiree irratti ofii keetii barreessita. Jirraas hirees taatee lamaan saayyuu ofii keetiif itti deddeebista. Damma koo maaloo wanti jedhu nan barbaachisu. Jira miti ergaawwan mi'aawoo ta'an kan qaama namaa si'eessuu danda'an akkuma dubbisuu eegalaniin kan miira namaa qimmiidee wal quunnamtiidhaaf nama kakaasu. Fakkeenyaaf isheen qabduu harmaa malee bijaamaa uffattee maal taa'utuun si bira jiraadhee jettee yeroo isheen hawwitu ergaawwan akkasii. Inni immoo dugda kiyyaan ciisee qoma kiyya hawwataa sana si boraafachiisuun hawwe ergaawwan akkasii jettee barreessita. Wantoota akkasii erga barreessiteen booda iskiriinshatii gootee gara teelegiraamii keetiitti ergita. Erga kana gooteen booda bilbila lamaan isaaniirraa balleessitee lafa fuuteetti bilbila lamaan isaanii deebistaa jechuudha. Kun baay'ee ulfaataadha bara. Dhuguma garuu ati qormaataaf qophii gahaan taasisne? Utuun qophii gahaa taasiseera ta'e maaliif qo'achuun na barbaachise? Barattoonni qaxaleen tokko sirna tuqaales mallattoo qoddus yoo qomatti hin qabanne waan dubbisan isaanitti fakkaatu isaaf jedheen. Anaan madaaluu dhiistee yoo qo'atte siif wayyuu? Ana beekumsi hin qabuyyuu nagaa. Maal? Nagaa? Barataa giddu galeessa ta'uu keessa yaadachiisu? Isa yoomin wallaaleen. Maal akka barataa qaxaleettuuf ilaaltee kanan qabu nagaa jettare? Dhugaa dubbachuudhaaf biyya kana keessatti beekumsi gatiin qabu jedhee waan hin amanuufi. Keessumaa beekumsi namoota ciccimoo ta'anii. Atis akkuma Tiinaa fi Steve Jobs addunyaa barnootaa riijekti godhanii boodarra karaa biraatiin milkaa'anii barnoonni faayidaan qabu jedhanii falman sana atis isaaniin deeggaruuf moo? Eenyudha isaan immoo? Tiinaan lammii Ameerikaa taatoo barreessituu koomeediyaanii fi pirooduuseradha. Steve immoo dhaabbata Apple hundeessuun milkaa'aa kan ta'edha. Lamaan isaanii namoota addunyaa barnoota keessaa riijekti of godhanidha. Sin ajaa'ibu? Na ajaa'iba malee. Osoo itti yaadin wanta yaada kanaaf utuu bunatti himte bara. Osoo itti yaadin miti. Argitee? Yaadni koo fi kan kee karaa barnootaatiin baay'ee wal addadha. Ati barnoonni bu'aa hin qabu kan jedhu fudhatte. Ani immoo akkanatti mul'atetti ogummaa tokko sitti moo
Kana booda wayitii naaf Istiif yoo gaafatamte hin beeku jettu yoo xiqqaate waan dubbattu barteetta. Maaltu ulfaata? Akkam maaltu ulfaatu? Bilbila lamaan isaanii hatu sana booddee waan ati barbaaddu irratti barreessu sana booddee immoo bilbila isaanii deebisu kana caalaa wanti ulfaatu jira? Ani kanan jedhu fire. Qormaata si hojjisiisu moo dhiisu? Kamtu salphata? Ani inni salphaadha siin hin jennu. Garuu immoo kan koo baay'ee ulfaata. Seerri mana barumsaa keenyaa namni utuu hatuus ta'e hachisiisuu qabame. Adabbiin isaa maal akka ta'e beektaa? Isa beeka. Hin beektu. Beeka. Lamaan isaaniiyyuu ni ari'amu. Argite miti? Riskii mana barumsaa irra na ariisisuu danda'u fudhadheetan si hojjisiisaa jira. Ani immoo oolmaa guddaa namaaf oolee oolmaa xixiqqoo namarraa hin barbaadu. Maal akka ta'e beektaa firii? Oolmaa guddaa kan madaalu oolmaa guddaadha. Tole. Eeyyeen dhugi bareedduu kun akka ati konfiidensii horattuuf baay'ee si gargaara kun. Akkam jirtu? Akkam oolte barsiistuu urjii? Nagaa akkam oolte? Maal hojjechaa jirtu? Firiin na qo'achiisinaan jettee ani immoo qo'achiisaan hin jiru. Qormaanni waan dhiyaateef waan naan galle xiqqoo ishee na qo'achiisaa jirti. Dhugaatii dhugaa qo'attuu ree? Lakki xiqqoo ishee na gajeelchisnaanidha xiqqoo ishee dhuge. Akkasii jedhaa sirriitti qo'adhaa. Eessa deemuuf? Gadi bahiitan buna dhugee dhufa jedheen xiqqoon mukaa'e. Buna qofaa? Eeyyee buna qofaan dhugee dhufa. Buna qofaa taanaan aniyyuu siifan danfisa. Lakki rakkoon qabu gadi bahiin dhugee dhufa. Tamboo toon aarsiin sa'aatii 2 teessee miti? Sombi kee jimnaastikii si taphatee miti? Erga bartee ka'a. Ani kanan jedhu jirra. Tamboon tokko keemikaalota 7,000 kan nuuf keessaa qabu beektaa? Isaan keessaa 70 kan ta'u keemikaala kaarsigaanas kan ta'anidha. Kaarsigaanas immoo carraa kaanserii nama qabsiisuu qaba. Tarii yoo hin beektu ta'ee jedheen. Jecha michi naaf galeera. Garuu ana kan gaaffinatti ta'e ati tamboon aarsitu miti? Waan kan hundaa akkamitti baruu dandeesse? Moo guyyaa aarsaa oolta? Namichatu maal jedhe seeta? Killee dhalee hin beeku. Garuu gatii killee eenyu caalaan beeka jedha. Waan tokko baruudhaaf gochuun dirqama miti. Tole googilii keenya qo'annaa gaarii. Firii maaliif dhugaatii obaastu? Sitti meera bara. Na qo'achiisinaan jettee na qo'achiiseen hin deemte. Jechuun kanaan na amansiisuuf yaalaa jirtaa? Amanuuf amanuu dhiisuun gahee keeti. Ani garuu kanan sitti dhugaa jirudha.
Iftiin. Akkamitti natti haasoftaa? Qufti kee kun garuu guyyaadhaa gara guyyaatti waan dabalasitti fakkaanne? Wanti daangaan dabarse tokko yoo hin jiru. Dabalataan immoo akkuma abbaa barbaade mana kana fidee bashannansiistu anis abbaa barbaade waamuudhaaf mirgan qaba. Giftii. Ani hangafa keeti bar. Silumayyuu abbaa koo malee namni na hubatu hin jiru naa. Hanga maatii waan dubbisne keessaa wanti siif hin galle jira? Hin jiru. Kanaafuu gara chaapteriitti aanutti dabarru. Ani kanan jedhu gamne. Ati kan naan jettu. Maaliif qo'achaa jirta? Kun immoo maal jechuudha? Barattoonni kaan maaliif qo'atu? Kun ifaadha bara. Ati barnootarraa abdii hin qabdu. Barnootas immoo hin jaallattu. Jireenya mo'achuudhaaf akkan hin jenne maatiin kee qabeenya hanga dhaloota torbaatti nama jiraachisuu danda'u qabu. Yaadichi sirriitti siif galeera. Kunumaayyuu galumsa yaadaa miti bara. Moo barnootatti qabattee ammas shamarree jaallachuu barbaadde wayii qabda. Hin jenneeree maaliif akka deemaa jirtu naaf galeera. Maaliif iyyuu kana yaadee miti. Barnoota irratti cimaa akkan ta'uu fi akkan qo'adhuuf maatiin koo waan dhiibbaan irra ga'aniifidha kanan qo'achaa jiru. Tole, siif haa ta'u. Nagaa keetii milki. Nagaadha urjii. Kanas hin jedhetti yaaddeettaa? Eeyyeen. Garuu waan asitti moomaan qabu. Dogoggoreen. Dogoggoreenii? Yeroo tokko 3 ta'anii, yeroo tokko immoo 4 ta'anii na reebanii siin jedhe miti. Isaan rabatu nama cucaate jedhii fudhadhu. Egaa gaariidha. Koree naamusa mana barumsaa akkuma kana jettee hubachiistaa. Maal urjii? Maaliif? Maaltu achi si geessa? Jechuun koo koree naamusaa bira deemuu maaliif barbaachise? Waan hundumaa sitti meera miti. Anaaf si gidduutti dhumuu ni danda'a bara. Milki hin danda'amu. Waan hin beeku hundumaa isaanitti himuu qabu. Kana irratti immoo iccitii kana duuba iccitiin ani hin beekne tokko kan ufamee jiru beekeera. Garuu maal akka na gaddisiisu beektaa? Ati barataa cimaa nama sammuu qabudha. Dhugaa dubbachuuf dandeettii kana baattee gaggeeffamuun kee baay'ee na gaddisiisa. Yeroo kun ta'utti immoo abbaa kee haala sana keessa ta'ee si barsiisetti maal jetteetti himta? Lakki sobaan dhugaan ba'een gaggeeffame jettaanii? Kun baay'ee nama qaanessa. Ofiif yoo jette irra deebii itti yaadi milki. Eenyudha kan akka kanatti si kolfisiise? Abbaa kooti. Maal siin jedhe? Happy birthday naan jedhe. Harri guyyaa dhalootaa kee ture? Guyyaa nan itti dhaladhe iyyuu hin beeku. Eenyu? Abbaan kee moo? Sin ajaa'ibu waggaa waggaadhaan ji'oota barbaade filatee guyyaatti tole keessaa guyyaa tokko baga dhalatte jedhee naaf barreessa. Yeroo tokko fulbaana, yeroo tokko immoo bitootessa keessa. Fakkeenyaaf barreen gaddaa amajjii keessadha kan inni baga dhalatte naan jedhe. Amma immoo laali. Maaliif? Abbaan koo nama akkasiiti. Nama maatii isaaf dhimma hin qabne, nama baay'ee keerlasii ta'edha. Hundumaaf iyyuu garuu immoo dhahaa isaati. Nama akwaarasii ta'e irraa maaltu eegama jetteeti. Akwaarasoonni
maatii isaanii irra hiriyoota isaaniif iddoo guddaa kennu. Eenyutu misiin jedhe? Eenyutu itti misiin jedhe? Maal dharee kan itti odeessaa jirtu? Ittan hima itti muun koon hafuunsiin jechaara. Itti miti sana booda aniifati immoo wal argina. Kana siin jechaa jiru urjii wanta kana booda baruun isheen hafuunsiin jechaa jira. Sidha akka isheen bartuuf kan gargaareen takka nama sadiidha takka nama afuridha kan narreebe jecha itti odeessaa ture simiti? Ati nama joonjaa akkamiiti? Yeroo sireeban kan ofirraa dhowwuu hin dandeenye. Isarra dabartee immoo namni meeqa akka sireeballee yaadachuu hin dandeessu? Wal keessa na jalaa bade kaa takka boleessee ree waliin takka immoo qofaatti gaaffiidhaan nafa jechite. Amma wanta kustimu oduu durii kee isa itti nima maaloo jettu kana asumatti naa dhaabi. Asumatti. Kanan goone taanaan bakka hiree anatu ari'atamuuf jira. Anaan isa maaltu na galche? Giiftiin afaan lama dubbadhu siin jetteetti? Natti bikaa? Siin jetteetti? Abbaan kun nama maatii isaaf dhimma hin qabnedha. Harmee koo waliinis itti ulfaannaan gargar ba'an. Amma adda ba'aniiru moo? Isa yoomii erga adda ba'anii jireenya mataa isaanii gaggeeffachuu jalqabanii waggaa 8 ta'eera. Harmeen koo abbaa maatii isaaf dhimma hin qabne biratti ijoolleen koo guddattu jettee anaa fi obboloota koo lamaan fudhattee baate. Obboloonni kee jireenyaa nuuf danda'aniiru? Maaleessa lamaan isaaniiyyuu quxisuu tokkooti. Inumaayyuu immoo isheen xinnoon baay'ee ma dhukkubsatti. Harmeen kee maal hojjettee sin jiraachistire? Abbata tokko keessa qulqulleessituu taatee hojjetti. Miindaan ishee mana kiraa kaffalee jireenya nu danda'e kan mana barumsaa fi wal'aansa obboleettii koo danda'e ji'a amma ji'aatti nu ga'u. Ji'a amma ji'aatti ga'uu qofa miti hireeko. Tasumaan yaadamu. Nama gaddisiisa. Abbaan keessan isin hin gargaaru jechuudha? Maaloo na dhiisime hireeko. Hammina qabaatee miti barre. Garuu immoo nama waan hundumaatti keerlasii ta'edha. Isa jechuun goota guyyaa dhaloota mucaasaa nama hin beeknedha. Ijoollee meeqa qabda jedhanii osoo gaafatanii iyyuu waan beeku miti. Inumaayyuu immoo maatiin akka qabaachaa ture iyyuu waan beeku natti hin fakkaatu. Dhugaan siin jedha. Barnoota koo kanan xumuruu barbaaduu fi harmee koof obboloota koof jedheen malee an akka yaada mataa kootti osoo hafeeyyuu gammachuu kooti. Isallee otootii natti himiniyyuu tilmaamaan nan beeka. Maal qabatu haati koos akkuma kee kanatti na hubatte. Akkam? Hammuma bulee dhiyuu mucaa koo barnoota keetti adaraan hanjattee dhiphina dachaan natti dabalti. Sababni dhugaatii dhuguu keeti kanaan wal qabata? Wal qabataa? Hundeen isaayyuu isadha malee. Yeroon jireenya maatii koo fi jireenya koo ilaalu dhuginaan jedha. Yeroon dhugummoo egaa boqonnaa sammuutu natti dhaga'ama. Maal akkansiin jedhuun beeku? Homaanan jedhiin tekstiin naaf seennaan kaasnee haasofne malee kun waan namatti haasa'amuyyuu miti. Ilaa firii koo yeroo kanatti namni dhugaatiin dhuginsiin jedhu diina kee akka ta'e nan beeka. Garuu ani waan ittamanii dubbachuudhaaf duubatti hin deebi'u. Dhugaatii yeroon dhugu rakkinoota kun nan dagadha maal kan jettu dagadhu. Isa yoo of guyyoomsuuf jettee malee. Machiin kee yeroo sirraa galu rakkinooti kee hundumti isaanii achi taa'anii si eegu. Dhugaatiin rakkina si dagachiisa malee rakkina kee hin balleessu. Booda kanachuma taa'ee si eegu immoo yeroof dagachuun maal si fayyada? Hiree. Oogoo. Gara dubbisa keetti deebi'i.
Kanaaf ani ari'atamuu qabaare. Anaan maal galche? Si yaadachiisu? Qarshiin abbaa kee irratti akka itti barbaaddetti roobsaafii ture sun lafaa kan dhufe miti. Siree kanarratti yeroo itti caccabdi ciisaa turte kan si wallaanaa ture ana bara. Hin dagatte moo? Kana booda wanta dhufu kamiifiyyuu ani itti gaafatamummaa isaan fudhadhu. Si galeera miti? Wanti tokko immoo akka inni sirratti raawwatamu waan barbaadu natti fakkaatu. Anas na hubadhu kaa. Ani bar kanan jiraadhuuf sababa abbaa koofi. Barnootarraa akkan geggeeffame gaafa dhaga'u maal akka inni ta'u yaadi. Ani sodaadheera. Kanaan dura sitti meera. Kana booda dogoggortee balleessaa tokko hojjettee jennaan adabbiin kee baay'ee gatii si baasisa. Kanan dagatiin. Isaan maalatti himteetta? Maarree sababa ofii keetii ejjennoo dhabdeef maaliif abbaa kee homaan beekne gidiraa keessa galchita? Dhuguma keetii giifti. Wanta kana dhuguma goota jechuun abbaa koo na duraa miita moo na sodaachisuuf jetteeti kan akkanaan jechaa jirtu? Ani giiftii dabar. Hammam jecha kootiif akka nama namtuu ta'e hanga ammaatti waan bartee natti hin fakkaatu. Akkam ooltan? Akkam urjii? Sitti meera milki. Booda anis abbaan koos rakkoo akkamii keessa seenne akkanaan hin jenne. Dhageesseettamte? Falmiimti kee kun anaan nuffisiiseera. Giftiin akka barbaadetti yaaduus fudhachuus ni dandeessa. Garuu immoo guyyaa guyyaadhaan inni ati hiriyoota kee mana kana fiduu natti hin tolle. Keessumaa immoo milkii fi firii. Dhugaamu? Hiriyoota koo mana kana fidee qo'achiisu maal isaatti dogoggora? Ilaa qo'achiisuu yoo barbaadde akka hireetti mana barnootaatti qo'achiisuu ni dandeessaan. Kun mana jireenyaati bara. Maqaan tala sanaa natti waamin. Ila giftii. Amma sirriitti na dhaga'e. Kana booddee utuu nan hin beekin mana kana namni tokko akka dhufu hin barbaadu. Siif galee yoo barbaachisaa ta'e immoo abbaa kee jedhamu sanaaf bilbiluu ni dandeessa. Kunoo bilbiliif. Maali jalatti babaaste bilbiliif malee? Tole. Nan bilbilaaf. Bilbiliif maal akka inni fidu immoo walumaan kan ilaallu ta'a. Tole. Nan bilbilaaf. Yeroon bilbiluuf garuu akka hiriyoota koo qofa mana kanatti fidee qo'achiisu osoo hin taane akka ta'e obboleessa intalattii sana mana kanatti waamtee wajjin bashannanaa turte sittan hima. Gifti tole dhisi. Nama barbaadde mana kana fiduu ni dandeessa. Dhisi tole tasgabbaadha. Maaliif itti nuun qaba? Meekan lamaan keenyaa keessaa kan eenyu akka caalu innumtu waddanuuf baasu. Tole nama barbaadde fidii siin jedheera bar garuu itti himin maaloo adaraa abbaa keeti siin jedhee moo Gifti. Hello abbaa koo. Akkam nagaa keeti? Gifti maaloo Gifti. Edaa halkanii nan sii bilbile abbaa koo. Giftii ko. Si yaadeen abbaa koo akkasumatti nagaa si gaafachuu fedhetan. Fayyummaan kee akkam abbaa koo? Nama manuu hin dandeessu miti. Maaliif jette? Hin beeku garuu waan kamiyyuu gaafa haasofnu miira shakkii keessa akka taateef fuula kee irraa ni mul'ata. Ani waanuma tubattee na ilaaltu iyyuu natti hin fakkaatu bara. Akkamitti nu hubadhu? Waan anomaan dubbanneef waan anomaan beekne sitti fakkaadha moo? Lakki ani magarraa miidha jedhee si yaadu kooti malee. Ati ashaaraa dubbisuu beekta miti? Ani immoo fuula namaa ilaalee dubbisuu hin beeku.
Hello. Hello. Ifama yeroo malee sitti bilbilee? Rakkoon qabu. Nagumaa? Eeyyeen nagumaani. Ganama si barbaadeen ture. Tole. Garuu nagumaa fi? Eeyyee nagumaa fi. Kanaaf immoo ganama sitti nagaan buli. Ameen. Atillee nagaan buli. Tole jedhe. Maalidha eenyu bilbile? Urjiidha. Bor ganama si barbaadanaan jetteetu. Maaltu si kofalsiisa ree? Buleessa koo. Maalidha? Wanti kun akka haaraatti eegalaa jira fakkaata. Malee halkaniin bilbilanii ganama si argaan maalidha? Amma tapha keenya taphannu. Xiqqoo waan badde sitti hin fakkaatu? Waan na barbaaddu natti fakkaatee ture. Ati garuu yeroo gaariitti na cuftee waan jettu fakkaata. Homaa yaada kee keessan dhufne miti? Ati deebiin dhabdumti? Maaliif atattabaanan si barbaadanaan jettee garuu? Waa'ee hiree irratti adeemsi koree naamusaa qabate irratti waan tokko tokkoon barbaadeen yaada tokkotu naa dhufe. Beekaa maal taate? Dhimmichi waa'ee keenyadha jedhee si eeguu kootu na kofalsiise beektaa? Beekaa maaluun qoosiin kaa? Kanaaf maal akkasiin jedhu barbaadde? Homaa. Waa'een keenya garuu. Kanarra egaa garan dhimma barbaadeetti haa darbu. Amma maatii shakkamtuun tokkoffaan hiree dhabar. Tole. Naaf galeera. Maal akka goonu barbaadde? Jechuun yaadni siif dhufee maalidha? Maal yarrammoo maal taate? Amma yoonaatti raftee hin beektu. Eeyyee har'a deemuun barbaadu. Maaliif? Xiqqoo mataa konnaa dhukkubaa jira. Dhugumayyuu mataan kee gubaa jira. Boqoddu bareedduu qabu. Ati deemee akkasitti hin barbaanne. Tole. Waaqayyo si haa fayyisu. Milking. Bilbila koo argitee? Lakki nagar.
Maal godha achi biraa? Lakkaanuu chaarjiran godhu. Obboleessa koo bilbila koo argiteetta? Hin argine. Achuma jira barbaadi. Eessa dhaqa? Eessa deemi? As ture miti? Anuma dhugaa si amanuun koo. Giftii koo maal taateeti? Jawaad. Tasgabbaay. Obboleessa koo dhuguma bilbila koo hin argine? Hin argine siin jedhe bara. Nagaa keeti miti. Tasgabbaa'itti rafi. Bakka kanaan hin barbaanne ture moo? Tarii moo wanti ciniinne ta'a kanaaf sitti mul'achuu dide. Seexanni dachee irra hin jirre si haa ciniinu. Silas seexanni yoom seexana ciniine beeka. Ani hin beeku gaa waa'ee seexana sirra kan beeku hin jiru. Amma sitti fooyyeera fakkaata. Waaqayyo na galatu amma naaf fooyye. Shoba sitti fooyyee bareeddu koo. Oolmaan akkam ture? Barnoonni hoo? Oolmaan baay'ee bareedaa ture. Garuu immoo dadhabsiisaa ture. Nyaata soogiddiitti baay'eetu nyaadheen akkam bishaan dheebochaa jiru sitti himuu hin danda'u. Maarree kaati bishaan hin dhugduu? Baay'ee dadhabeera tun siin jedhumu maal qaba yoo dhaqxee bishaan naaf fidde?
manatti deebi'e. Amma deemuu na danda'a. Takka hin turtu? Lakki mana galiin boqodha. Nagaatti. Nagaatti. Sila sinilaalee moo ani? Haree dhuguma dhukkubdeetta rafimii maaloo? Amma dhuguma hiree tokko kana jedha. Kunoo kan biraas. Irra akka keetii na mudatee hin beeku. Addeetta. Ati immoo kan isaanuuf dubbisi maaloo. Anis miira akka kanaa durba biraarraa nan argadha jedhee yaadee hin beeku. Baguman gurbatti sanarraa si fudhadhee. Yeroon si waliin dabarsaa jiru kana yeroon argu guyyoonni isa waliin dabarsisuun na gaddisiisu. Kanarra immoo suuraa kanaan dura sana walitti qabeetan ishee maraachaan. Giftii koo. Koo. Waa'ee qormaata kooti akkam gootere. Egaa wanti haaraa yoo mudachuu baateef sin hojjisiisa. Maal? Wanti haaraa yoo jiraachuu baate? Nan qoose bareedduu koo sin hojjisiisa. Ergamni kennamaa sirna raawwateera. Hello. Naga. Bilbili loud speaker irra jira. Horii naamusa mana barumsaa waliin ta'anii taasisaa jiru. Wanti nuti nutti hin beekaa taanaan rakkoo ulfaataa keessa galuuf jiru. Keessumaa dhimma yeroo siif kennu waan hin taaneef amma maalirraa akka geessanitti jennaan sababa nutti rakkisee nuti. Dubbiin gara keetti waan deebi'ee fakkaata. Kanaafuu ishee waliin xumuraatii dafaatii waan irra geessan nu beeksisa. Kanan goone taanaan qormaata guyyaa 3 booda qoramturraa waan teessu natti hin fakkaatu. Siif galeera miti milkii. Ani kanan jedhu akka kanatti taatoo cimaadha maati? Anaan hunaa ajaa'ibaa jira. Akkasitti sagalee koo jijjiiruu nan danda'a taanaan gaazexeessaa reediyoo ta'uu nan danda'a jechuudha. Baay'ee malee. Sitti fakkaatu. Urjii akkam oolte? Nagaa maal barbaadde? Siyaasofsiisuun barbaade. Milkeeti carra qabeessadha. Hanga har'aatti koreen naamusa mana barumsaa carraa 2 namaaf kennaniin beekan.
Urjii sodaadheera. Baay'ee tokkoon dhiphachaa jira. Maalidha? Maal sodaatte? Dhugaa jiru yoon sitti hime rakkoo booda narra ga'utu na sodaachise. Milki. Yoo naannatti himuu baattes rakkoon sirra ga'u jira. Ni gaggeeffamta. Yoon sitti hime rakkoon narra ga'u anarra darbee sabbaa koos ni ga'a. Naaf hin galle. Maal? Yoo rakkoo kana jalaa na baraaruu dandeessa ta'e waan jiru hunda isaa sittan hima. Garuu dursa waadaa naaf seeni. Ammas naaf hin galle. Maal jedhee waadaa siif seeni? Anaafis abbaa koofis yoo waadaa nuuf galte sittan hima. Kun raajii akkamiiti? Rakkoo ulfaataa akkamiidha? Kanan taane taanaan ofii gaggeeffameen abbaa koo oolcha. Milki. Tolee waadaan siif gala. Sirras ta'e abbaa kee irraa rakkoon tokkoyyuu hin ga'u. Natti himi.